Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuu jalatti argamtan hundumti keessanii akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa koo dagalata waaqayyoo baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa jechuudha. Egaa guyyoota sadan tokkoof viidiyoo hojjechuu dhiiseen ture. Sababni isaa immoo maaliif hin dhiise beektu hojjechuu viidiyoo tokkoffaa naasin mijanni turre lammaffaa moo xiqqoo ishee haalli yeroottiyeen fa'aa haalli ijoolleen kun itti jiran jeeqamaa waan tureefi garabbii kana akka nama tokkotti taa'ee itti yaade iskiimee gara kamitti dubbanna waan dubbatanii kun nama wallaashisu ijoolleen garabbii kanaaf jeeniya jechuudha. Kanani zimmi jee ilaalee malee hontini miti jechuudha. Na amma viidiyoo guyyaa kaleessaa gadhiifame keessatti akkuma argitanii Ruutiyyee fi Eeffaanii Daaniidhaan waamanii akkasumas immoo Daawit Deevii waamanii jechuudha. Abrish akka barbaadanii dubbatanii turanii haasawii isaanii keessatti isaanii Ruutaa fi Efreemii Abrishiinii nuufida namatu barbaada unu miti waa'ee hojiidha xibqiidha jedhanii namni barbaadu kuni qaxaroollee achi bunna jennaan nu didee Abrish immoo wanticha ni barbaada kana dura hojjechaa ture wanta isaan faana gochaa ture qaba namni suni silkiin isaa dinnaanidha kani anatti dawwalee jettee Ruutiyyeen faqqachiisanii turte Deeviin jechuudha. haa ta'u malee Daanii xawalwaalleen immoo gidduu fiigee yemuun qabdu ufuun qabu maaliin qabu jechaa ture. Bargit Daaniin kana durayyuu yaadattu yoo taatanii Ruutii fi Abrish akka jireenyi isaanii tokkoon taane diigaa ture jechuudha. Har'a gahee Abrahaamii fi baay'ee yaadaa fi baay'ee dhadhaa fi kan inni jiru anaan dhugaa dubbachuuf nan amansiisu dubbiin Daanii maaliif yoo jettan baay'een keessan beektu kana dura Daanii waan gochaa ture. Ruutiyyeen batalayyuu jireenya gaarii akka isheen hin jiraanneef wanta inni ishee godhe viidiyoo dirasii koo qullaa ishee koo waraabeera aggatee jechuudha. Daanii jechuun ikkoo nama akkasiidha dhugaa rabbi kana. Bargit Ruutiyyee faana yoo hojjechuu baatanii baajanni isaanii gadi bu'a. Kanaaf kan isaanii kottee ishee jalaan dhibamne jechuudha. Isheen jireenya koo keessaa ba'i jettee Daanii kanaatiin yeroo baay'ee ofirraa gaggeessiteetti dhugaa dubbachuuf viidiyoo yeroo baay'ee hojjetteetti jireenya koo keessaa ba'i sis hin barbaadu jettee dhugaa rabbi kana gisee Abrish jirus gisee Abrish hin jirres yeroo baay'ee bakka narraa fagaa'u jetteenitti garuu inni irraan fagaatu maaliif Ruutaan biizinasii isaa akka dhugaa rabbii na waan hundumaayyuu ni beekna. Kanaaf Daaniin si jammar jireenya Abrahaamiifis oogee utuu hin taane bakka fakkeessumaa fiiga gidduu isaanii. Haa ta'u malee egaa amma Daawit yookiin immoo Deevii namoonni warri barbaadan suni qaxaroo butuun qabanii yennaanii Ruutiyyeen butuun danda'anii ammatti barbaanna je'anii jennaanii Deevii akka Abrish har'a ufuu eeyyama laatee jira jechuudha. Egaa galgala kana maal qabatanii ufu viidiyoo akkamii qabatanii ufu beesiniif gaaffiin ta'u ani garuu akka yaadutti manni isaan bitan xumurameetu anatti fakkaata. Akkuni gimmitii koo kana dura akkuma beekamu mana bitanii turanii jechuudha. Mastaawoqaa hojjetanii turanii argitaniitu yoo taatanii baay'een keessanii gisee kan gaashiyyees jechuudha. Innaa meebii manichatu xumuramee fudhadhaa je'aman natti fakkaata. Manni yoo bitanii waggaatti xumurama miti waggaaf je'aa waan akkasiidha. Meebii isaa ta'a. Meebii immoo ejaa akkuma ibba shangalee saapiraayisii goota Ruutiyyee fi Eeffaanii jechuudha. Eenyuun Abrishiin. Kanuma jee yaada dhugaa rabbii kana lamaan malee wanti biraan hin jiru har'a Abrish kan dhufu jechuudha. Bicha ammoo ilaalla wanta ta'u viidiyoo isaan har'a hin eegna har'atti dhufna jedhanii jiru waan ta'eef han dhufan Bargit mana Abrishitti mana Ruutii miti. Mana Abrishitti dhufu waan ta'eef hin eegna wanta isaa fidatanii dhufanii. Haa ta'u malee garuu yeroo amma Abrahaamii gaashee faabira jira jedhama garuu immoo gaashee abbaa isaa bira haa jiraatu iyyuu malee guyyaa yoo warra isaa bira oole galgala garuu kan bulu uteela'aa jedhamee jira.
uteelammoo eenyu jira hirmi jira jedhamee jira. Bargit Deevii fi Buziyyeen akka inni haadha mucaa isaatti araaramee haadha mucaa isaa faana jiraatu hin barbaadan. Dhugaa isaa yoo dubbanne engadda dubbataniiru viidiyoo isaanii keessatti siruma hin barbaannu jedhaniiru. Maaliif akka ta'e hin beeku gin dhugaa rabbi kanaa Ruutiyyee maal akka isaan goote hin beeku. Iskii isa kamtu caala ilaa hermiin jechuudha. Ani jibba hermiin qabu baay'isawee dhugaa isheenis akka nama tokkotti nama waan taateef nan jaalladha nan kabajaan. Gin immoo hermiin uftee gaa'ila isaanii gidduu galtee hanga isaan baxabbaxxee hanga isaan ga'utti isaan baxabbaxxee wal isaan hiiksistee Abirshiin fudhattee kan dhuunfaa ishee godhattee iski Ruutiyyeen hamma maal balleessite hammame ulfataatee jirtu otuu jirtu akkoo kan irsi ishee jalaati hatame. Hanisheen jala hatte dhugaa rabbi kana hermiin jechuudha. Abirshiin hinatte malee jaallateetu deeme miti. Baay'isawee kana beekaa. Kana dura utuu isaanii waraqata isaanii samaaniyaa isaanii ciriinidha akkoo mucayyoon kun kan dhuftee gidduu galte. Gidduu keenyaa bahii jettee Ruutaan koo ulfa guutuu taate gidduu keenyaa bahii walitti hin deebina jennaan koo inni koo iraftiif je'ee biyya biraa deemee ture. Inna dhugaa rabbi kana taa'ee gaafa laalu badii gurguddaa kan qabu maatii obboloota Abirshidha. Kan hunduma keessa immoo mucayyoon kun kana keessa dabartee har'a geessetti Abirshiin Ruutiyyeen homaayyuu gochuu hin dandeessu. Sababni isaa abbaa mucaa isheedha. Mucaan ishee bor gaaffii ishee gaafata. Abbaa kumaaf akkas goote jechuun isaan oolu. Indee ijoolleen ikkoon guddatti miidiyaa kun fayyadamti. Ijoolleen amma ammoo xiqqummaa kaateetu kan miidiyaa fayyadamtu. So mucaan kun viidiyoo kana hundumaa gaafa laalu garuu beekaa dhugaa rabbi kana kabbaadidha jechuudha. Abbaa kootiin abbaadha jedheen fudhatu mucaan kun. Maaliif qiimii qabata baqa maaliif haadha korratti akkas goote jechuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti maal jechuun barbaade kanas ta'e sanas ta'e utuu jireenya isaanii keessaa nama hunduma haxaanii baasanii dhugaa rabbi kanaa Ruutiyyee fi Abrish tokko ta'anii ani baay'een gammadaa si jammar dammoo tokko ta'uu qabu kun dirqamadha. Jaallatanis jibbitanis Ruutiyyee fi Abrish tokko ta'uu qaba. Mucaa isaanii tokko ta'anii guddifachuu qabu. Mucaan isaanii abbaa malee haadha malee hin guddatu. Kanaaf tokko ta'anii guddifachuu qabu jedha akka yaada kootti. Egaa yaada kan keessan immoo isin komentii irra nuu kaa'a. Dhugaa rabbi kana bicha baay'ee tokko nama azansiisu. Abrishis yoo dhukkubsatee jiraate rabbi haa fayyisuuni. Garuu immoo nama dhukkubsate hin fakkaatu. Dhugaa rabbi nama dhukkubsate hin fakkaatu. Beekaa nama jazzabe fakkaata isinii galee beekuma nama callisuu beektu miti. Yeroo akkasiin jiru arrabsuu koo miti. Beekuma namni tokko beekuma kan callisu beekuma duufaa kan ta'u hin jiru. Akkas fakkaate malee jechuudha. Dhugaa rabbi kanaa waan dhukkubsate hin fakkaatu. Namni dhukkubsate of gata. Abrish koo of hin ganne. Of qabee jira. Even fuulli isaayyuu akkuma duriidha. Hin kolfuu malee akkuma duriidha bifa hin buufne. Namni dhukkubsate bifa buusa. Indee kun dhukkuba miti. Kun dhukkuba miti bicha rabbi yoo dhukkubsate jiraate isaa fayyisu. Lammaffaa immoo saatiin kana dura harka isaarraa ba'ee harka Abrishitti saatiin sun deebi'ee jira. Kana dura saatichi harka isaarraa baanaan miti kan inni akkas ta'e. Amma immoo kunoo harka isaatti deebinaan immoo gara hermii jechaa jira. Viidiyoo engaddaa yoo argitanii jiraattanii Ruutiyyee annagaa gaafatee gara isheetti deemee jechuudha. Kootti yoo isheen jettu hin haqa jechuudha. Hermiin kana go'e yoo isheen jettu hin go'a jechuudha. Taadaa saaticharra waan jiru jettu reessin. Dhugaa rabbi kana saaticha koo kana dura Abrishin barbaadu je'ee isheef deebisee isheen immoo deebistee gaafa isa fudhattee badde sana harka isaatti deebistee keesseefi. Erga yeroo sana immoo yabaasee ishuma jala fiiga malee gara Ruutiyyee yookiin immoo gara Effaa hin dhufne jechuudha. Kanaaf saatichis waa qabaachuu danda'a. Dhugaa ishee walitti himna yoo ta'e jechuudha. Dhugaa isaa yoo dubbanne ani ifa manaa go'a malee saatii mucaa hermiin kenniteefi kana baay'ee isaa keessa kootti seenee jiru. Maaliif gaafuma saatichi kennamuufiyyuu saatichi darajaan isaa kaf ol je'ee faarfamaa ture. Biyya kanaan bitamne biyya biraa bitamee jechaa turan. Si jammar dammoo dubartiin tokko saatii birrii 500 akkamitti bittee dhiiraaf laatti.
አይ ዶንት ኖ እምቤኩ ብቻ ያረበት ሩትዬ ፊ አብርሽ ተኮጎይ Salotiin gaami hundumti keessaniyyuu egaa viidiyoo isaanii isa haaraa maaliin akka ufan galgala waliin ilaallee irratti yaada keenya mari'anna jechuudha. Dhugaa rabbi isin koomentii waan barbaadan barreessaa. Waan barbaadan abbaa barbaadan irraa qeeqaa dubbadhaa.